Waan arraba ufiitiin dubbisuuf nama jibbisiisu dhaggeeffadhaame. Baga nagaan boqotte haadhoo koo. Waaqayyo lubbuu kee abidda keessa siif haa buusu. Haadhaa fi abbaa fi firootaan isaanii baga gammaddan jennaan. Baga intalli teessan nagaan boqotte. Waaqayyo nagahan ibidda keessa isiniif haa buusu. Maqaa gooftaa Iyesus Kiristoosin Budaa kuni budaa mul'isee nama nyaatu. Hussein Adam budaa guyyaa akkasitti ilaalaa nama nyaatu jechuudha. Akkuma argitan amma sinittiin hima jechuudha. Nagaa waaqayyo siniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya dhugaa dubbachuuf waan cal jechuu na dichisiise keessa kiyya jechuudha. Koomintii akka kanaa jireenya kiyya biyya lafaa kanarratti feesbuukii irratti haa ta'u, tiktookii irrattis haa ta'u, yuutuubii irrattis haa ta'u, namni amantaa kamillee ta'e namni gaafa boqotu iddoo dhugaa deema. Namni amantaa kamuu yoo qabaate iddoo dhugaa deeme boqote gaafa jedhamu isas haa ta'u ishee, abbaas haa ta'u ilma, islaama haa ta'u kiristaana, amantii kamuu haa hordofu. Namni tokko gaafa biyya lafaa kanarraa godaane, biyya lafaa kanarraa lubbuun isaa dabarte jechuudha. Namni kamuu biyya lafaa irratti hin hafu. Gaafa lubbuun isaa biyya lafaa kanarraa boqotte jechuudha. Namni maal jedhaa akka aadaa Oromoottis haa ta'u, sabaaf sablammii kamittuu yoo ta'e, namni tokko gaafa du'u baga nagaan boqottee akkas lubbuu kee fuudhee abidda keessa haa kaa'u. Maatiif firootan keessan baga gammaddanii, haadhaaf abbaan baga gammaddanii, baga isiniif duutee abidda keessa lubbuu kee haa buusu jedhee namni harka isaatiin, namni sammuu qabu, ilma dhiiraa ta'e sanuu dubartiiti. Namni akkas jedhee koomentii barreessu jira. Obboleettiin kun kichuudha. Kichuutu karaarraa deebi'e. Nu garuu akkuma nama tokko obboleettiin kun obboleewwan kiyya nan gargaarradha. Maatii koos nan gargaara. Ofis nan gargaara. Naman ta'a jettee biyyaa baate. Akkuma nuti hojjetachuuf, laffa'achuuf biyyaa baanetti biyyaa baate jechuudha. Obboleettiin kun carraa ishee ta'uu dinnaan waaqayyo ishee hin goone waan ta'eef irraa boqotte jechuudha. Guyyaan sun guyyaa ishee ta'ee jechuudha. Guyyaan sun sababa haa ta'uyyuu malee guyyaan sun guyyaa itti boqottu jechuudha. Guyyaa isheen lafa kanarraa ittiin kaatu'a jechuudha. Garuu sababa ta'e malee jechuudha. Biyya jiraattes immoo hin beekamu. Sababa waan ta'eef guyyaa waaqayyoo nama fudhatu namni kamiyyuu biyya lafaarraa kan godaanu jechuudha. Kanaafuu du'a filattee miti. Obboleettiin kun bilginnaa filattee, du'a filattee otoo hin taane akkuma beekamu obboleewwan ishii akka dhukkubsatan namoonni baay'een himaa jiru. Obboloota koo nan gargaara, isinan boqochiisa, isinan yaalladha, isinan akkamsiifadha. Akkuma nama tokkottu anu biyya Arabaa deemeen jette obboleettiin kun nama umurii waggaa 20 seenaa ishee akka himaa jiranitti dhaltee dhalan qabdu. Heerumtee abbaa manaan agarre. Duudaa darbee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf duudaatu biyya lafaa kanarraa maqaa malee hafe jechuudha. Maqaa malee dabarte. Haadha intalaan jedhamtu, haadha ilmaan jedhamtu, haadha manaa abaluun jedhamtu jechuudha. Intala abaluu akka jedhamtutti biyya lafaarraa dabarte jechuudha. Kana hundumaa immoo naman ta'a jettee jireenya koon gaggeeffadha jettee kan isheen gaa'ila ishee cuftee, barumsa ishee cuftee, laayivii ishee hunda dhukkaamsitee kan isheen gara biyya Arabaatti deemte jechuudha. Akkuma keenya laffa'attee jiraachuudhaaf akkuma nuti argitu bukoo bukeessine laffaanee dhaabbannee gaazii Arabaarra dhaabannee otoo dafqa of keessa yaasnu hojjetannu maaliifi boru nama taana jenneetu amma. Kun immoo akkuma namni irra caalaan viidiyoo dadaawwatan keessuma namoota biyya hambaa yookiin immoo akkuma koo warra shakaalaa ta'an, warra kaddaamaa ta'an, dhiirotas yoo ta'e immoo warreen akkuma nama kamittuu hoolaa eeggatanii, re'ee eeggatanii, tamira ejjetatanii jireenya isaanii, maatii isaanii, firootan isaanii ittiin biyya isaanii gargaaraa jiranidha jechuudha. Dhiiras haa ta'u, dubaras haa ta'u. Jireenya keenyaaf jennee gadi jennee mataa keenya gadi qabannee kan nuti jiraannu boru ittiin boquu keenya ol qabannu yookiin immoo boru ittiin nama taana yookiin immoo maatii keenya ittiin nama goonaa jenneeti amalee
akka nama tokkotti uffatanii deemuu, hidhatanii deemuu, laayivii ofii dabarsuu, eerumanii gaa'ela dhaabbachuu, akkasumallee dhiironnis ta'e immoo fuudhanii haadha manaa godhachuu, mana isaanii keessa jiraachuu, laayivii isaanii dabarfachuu wallaalanii miti jechuudha. Bukoo akka gurbittii kanaa jechuudha. Bukoon akka gurbittii kanaa immoo afaan Oromoo dubbachaa, qubee afaan Oromoo barreessaa, ilma namaa, intala namaa karaarraa deebite, ishiinuu karaarraa deebite, ishiinuu waa hunda ishee dhabde, maatiin isheellee ishee dhabanii gadda, onnee namaa cabsutti gadda, nuyi halagaan, nuyi warri maalummaa intala kanaa hin beekne iyyuu nu gaddisiise, onnee nu wurukse dhugaa waaqayyooti, baay'ee na gaddisiise anaan jechuudha. Duuti obboleettii kana namoonni baay'een biyya Arabaatti ni du'u, garuu haan akka obboleetti kana obsana dhowee hin jiru anaan dhugaa waaqayyoon siniin jedha. Garuu akkamitti namni tokko baga duutee baga boqotte namaan jedha. Rabbi yoo muslima ta'e rabbi rahamata siif haa godhu namaan jedha namni. Ammoo kiristaana ta'e immoo waaqayyo lubbuu kee jannata siif haa kaa'u, mirga qulqullootaa siif haa dhaabu. Akkas jenna jedhama akkuma utuma nama jibbitee utuma xalaata ta'eetu jechuudha. Ollaan iyyuu xalaata gaafa ta'e gaafa jechuun xalaata yeroo jechuun namni tokko ollaattuu gaafa wal lolee gaafa wal jibbe haala kam keessa yoo ta'eyyuu gaafa namni tokko du'u nagaan boqodhu namaan jedha jechuudha. Akkamitti ilma Oromoo ta'e afaan Oromoo barreessaa kana komentii jalatti barreessa ilmi namaa. Budaanuun barreessitu dhugaa waaqaan siniin jedhu budaa. Budaan isheen dhiiga namaa xuuxxuu yookiin immoo foon namaa nyaattuyyuu akkas jettee komentii kanaan barreessitu. Maqaa nu balleessa kun dhugaa waaqayyoo afaan Oromoo dubbatee namni haala kanaan maqaa nama balleessu yookiin immoo namni komentii akka kanaa barreessu addunyaa kanarra yeroo jalqabaafan argee jechuudha. Rabbi dhabamaa si haa godhu. Dhugaa rabbi anas si abaare. Rabbi dhabamaa si haa godhu. Ishiitti si haa dabalu. Dhugaa waan isheen argite si haa agarsiisu. Iddoo dhugaa dhaqxe isheen iddoo dhugaa jirti. Faradachuu hin dandeessu, dubbatachuu hin dandeessu, falmachuu hin dandeessu. Falmaan ishii waaqayyoodha jechuudha. Inni immoo dhugaan ishiitiin fudhate immoo jechuudha. Siinis haa agarsiisu dhugaa. Bakka tokkotti bakka firdii isin haa agarsiisu. Dhugaa rabbi jechuun nama abaaru abaaramaadha. Haa ta'uyyuu malee jechuudha. Akka kanaa kan na gubeen jiru. Rabbiin isa haa gubu ammayyuu. Dhugaa waaqayyo. Nama akkas namaan jedhu dhaloota kiyya keessatti argee waan hin beekneef namicha kanaaf ani garuu deebii akka kanaan deebise jechuudha. Namni nama abaaramaadha isaa garuu jechuudha dhabamaa isaa godhu rabbi dhugaa. Nama akkas namaan jedhuma budaa guyyaa nama nyaatu jechuun akka namicha kanaati jechuudha. Guyyaa haa'uu jedhee waraabessa guyyaa nama nyaatu jechuudha akka kanaati. Kuni xalaanni ofii akkas namaan jedhee abadeen hin yaadu dhugaa. Nama akkas namaan jedhuun agarreen namni asii achi reeffatu argee karaatotoo argeeyyuu hin beekiin iyyuu malee haa beeku iyyuu malee nagaan boqodhu jedhee darba jechuudha. Yookiin riib jedhee darba jechuudha namni kamiyyuu. Akkamitti obboleettii isaa karaarraa deebitee akkas jedhee haala kanaan afaan Oromoo dubbatee nama keessaa nama salphisa. Guddaa keessaa muuniin dhibamtu jedhan dhugaa rabbi. Warra guddaa keessaa muuniin dhibamu jedhan dhugumadha isaa sirriidha muuniin dhibamu rabbiin isaa fi haa dhiisu. Nama gaddisiisa garuu jechuudha. Anaan na aarseera dhugaa Yesuus akka ibiddaa tokko na gubee na bobeessee namicha kana toon argee jechuudha. Dhugaa anatu huuruu isaa qabee isa keessaa baasa jechuudha. Huuruu isaa qabee anatu isa keessaa baasa. Rabbi dhabamummaa isaa godhu ammayyuu dhugaa waaqayyo. Inni akkasiniin jechuun barbaadaa hordoftootaaf jaallatamtoota kiyya namoota ilaalcha akka kanaa namaa qabaatan riileeshinii isaanii walitti dhufeenya isaanii too dhaabdanii namatti tolaa nagaan turaa.